qabataa dadhabina si fida qaama si fixa dadhabina yeroo dheeraa sin jiru qaama si fixa lafe si hambisaan bire inni hoo maalii wajji wal qabataa dhalaa yaa bulayyan yaa ummata maamlee ni himnaaf furut ammoo Itoophiyaa keessatti tokko jirta Oromoo tokko warrummaan tokko kana haleenis amma tiruus fudhadhu wannee fudhadhu wallaansa qaban Itoophiyaa keessa akkamitti namni kanaan dhumaa jireedha guddaa asinni galu balee dhiibbaa dhiigaa ta'u shukkaraa haa ta'u yeroo kiyya nageenya qabda infekshinii adda addaa dhibee adda addaa coggarraa haa ta'u waan Itoophiyaa keessa babal'achaa dhufu waan safaataa sittin seeni infekshinii adda addaa keessaa shamarran dhangala'aa yeroo guyyuu sirraa yaa'u warri dhiiraatis fincaan dura fincaan ba'uudha maaree cobxu adda addaatis maal jennee isinii dhukkuboonni hedduu